beetan yoo ija huultu ijini mul'atti waan mataa kee keessa jiru xalayaa gubbatti huulu maqaa huulleen jeeni huullee qultanii dardara dubraan faaya baaftanii huullee dardara dubraan faaya baasanii Oromoon waan isaa fayyadamuudha qaba jennee huullee Oromoo tana isiniif tolchinee abbaa huullee tana bocerraa dhageenye maqaa huulleen jeeni waggaa 30 kana guutuu Oromoon qubeelaatiin kana fayyadamee wanti baay'ee gammadu qubeen kun ergisa ta'uu warra baga dhageessan afaan biraarraa ergifannee akka madaqfanne har'a baga dhageessan oh my god haga irratti illee ittiin barreessuuf rakkachaa sooshaal miidiyaatti akka agartan kana barreessuu qaanfachuu sadarkaa qaanfachuudha jira maaliif waan keenyan fidannee yaadni jedhu sanaa wal qabataa jechuudha. Huulleen qubee bakka bu'uushiiti. Qubee afaan Oromoo tan dhaloonni dukkana keessaa ittiin bahe tana dhiisuudhaan huullee Oromoo tana akka baratan gochuudhaaf ammoo harka lafa jalaatiin baay'ee laffaane sochii hamaa taasifneen kitaabota gara 10,000 maxxansine. Manneen barnootaa muraasa keessatti ittiin barsiisuu erga eegallee waggaa 2 geenye jechaa Profeesara kanarraa dhageenye. Mata keessatti baratamaa jira sirriitti namni akkuma jaafedha isaatu leenjise miti bara bakka garagaraatti Oromiyaa keessatti daa'imman kana barachaa jiru sinitti hima hayyootaaf dhiyeessaa jirra jiran. Tahullee garuu qorannaadhaaf naa dhiyaate jechuu tasuman saalfanne. Nuti waan kana Facebook irraa argine. Ani amma guyyaa irratti Facebook irratti homaan barreessine sababni isaa maaliifi jettee na gaafattee silaa waan Facebook irratti dhiyaatu miti kan hin hojjette. Facebook irratti dhiyeessuuf miti inumaayyuu waan silaa hawaasatti dhiyaatu miti jechuudha. Hawaasatti dhiyaata osoo hin taane hayyootatti dhiyaata. Jalqaba irratti ani qorannoon hojjedhe obboleessa koo tasgabbaatii ilaalaa hayyoota nu warra barsiisudha warra baratudha bakka garagaraatti Oromiyaa keessatti daa'imman kana barachaa jiru sinitti hima. Sababni qubee kana jijjiiruudhaaf nu kakaase ammoo qubeen dachaa yeroo dubbifamu jechoota silaa jabaachuu qabu nuuf hin jabeessu fakkeenyaaf amma Dooktorri Harma Baqaqsee hodhe jecha jiru dubbisuudhaaf sababa qubeen dachaa hin jabaanneef jecha hodhe nu jalaa ta'a jechuun sababa dhiyeeffata. Afaan kun afaan keenya barreeffama ni qabaa garuu sirnaan barreeffachuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf Dooktorri Harma Baqaqsee hodhee yoo jenne Dooktorri Harma Baqaqsee hodhee katabna. Kanaa fi kanneen kana fakkaatan sababeeffannee qubeen afaan Oromoo kun akka jijjiiramu murteeffannee jechuudhaan abbaa huullee tana garagalchoo qubee waggaa 2000 dura Ijiptiyaanonni fayyadamaa turan irraa xiqquma ishee jijjiiree isiniif hojjenne jechuullee baatu odarraa isinii bonye jedhee dubbatullee. Odaa boca odaarraa qubee 35 tolchee. Ani odaa muruu inni dhaloota barsiifna jenne jiran. Odaa murmuranii hojjetan isa jedhu nutu jedhaa jira hayyoonni. Bifa ittiin qubeen kun dhufte akka arganiifan dubbachaa jira malee dhalootatti gadi baanee odaa murmurre jennee dubbannaa jiran hayyootaaf dhiyeessaa jirra jiran. Wanti odaa fakkaataa as keessaa dhabamuun ofiifuu afaan nama baay'ee qabachiisullee garuu isiniif tolchinee qorannaadhaaf yuunivarsiitii akka Dirree Dawaa Haramaayaa fi Wallaggaadhaaf dhiyeessine jechuun obbo Maassarasan kun dubbatuu isaati dhageenye. Yuunivarsiitiin qorannicha maalirraan geenyaan uummataaf dhiyeessuudhaan barsiisuu eegaltan jennee gaafatuudhaaf carraa hin arganne. Ta'ullee garuu ittiin baratamaa jiraachuudha dhageenye. Jarana hirriba keessaa manaamaan waan kana dhagaa jirra malee dubbiin kun dhugaa miti jenneeti walitti hasaasne. Lafaa oriinee huullee Oromoo kan isaan jedhan kanaan qoosuu fi yaadota garagaraatiin irraa dubbannee biyya waliin geenye. Yuunivarsiitii Wallaggaa nuti dhimma kana isinumarraa dhageenye. Dhimma huullee Oromoo kana namuu nuun hin geenye. Mariidhaafillee nuuf hin dhiyaanne. Kanaaf jabu balaaleffanne jechuun homii isaa ibsa baasuudhaan gurra isin buufne jedhee ibsa baaseeti ture. Kan ittiin baratamaatiin jira jedhame kun ammoo biyya kam keessatti kan jedhulleen hin dhabamne. Ta'ullee garuu deebii hin arganne. Yaa bada huullee jennee afaan qabanne. Huullee dardaraa dubraan faaya baasanii kaleessa wareegama gurguddaadhaan qubeelaatiin abbootiin teessan isinii kaleeyxee ija isinii banteeti jirti. Arrammoo ija qubeelaatiin isinii banamte ija babbareedduu dargaggoo fi shamarran Oromoodha. Qubee huulleetiin isinii huulla. Maqaa huulleen jeeni huullee jechuun huula ijaan beetan yoo ija huultu ijji ni mul'atti. Waan mataa kee keessa jiru xalayaa gubbatti huulu.
ofii fuullee jechuun maal jechuudha jenne dhuguma qubee bakka bu'aa jenneeti wal gaafanne fuullee jechi jedhu fuula jecha jedhamurraa fudhanne jedhee nuuf himu abbicha fuullee bocerraa hidhageenye fuula jechuun qalama yookaan bifa bakka bu'a malee qubee bakka hin bu'u jenne wanni ittiin fuula yookaan dibata ittiin diban kana fakkaata jechuunis isiniif maxxansine jara namee ilaala dhuguma fuullee waan jedhan tanaa wajjin waliin fakkaatuure jenneeti ittiin qoosne qoosuu qofaa miti qofallee garaa wal bilcheessine gariin fuullee tanaa mushuxaa fi filaadha fakkaatas jenne dhuguma tasuma irraa hin meeyne gariin ishee ammoo buloona fi madooshaa barcumaa fi jongolloo bachuulaa fi akaafaa qottoo fi masqalii akka fakkaatullee wal bira keenyee isinitti garsiifne kan tolche kun ammoo nama keenya hin jenne qubeedhaan qoosuu namiifuun hayyamne qubee waan arganneef quba keenya dhabne gadadoof gidiraa meeqaan arraan geenye aarsaa guddoo kafallee ittiin har'a baane dukkana keessaa ifattiin as baane kanaaf dhugaa qubee boollaa qonnee baafne dhaloota qubee jedhamuun faarfamneettiin waamamne tankuullee jettanii fiddan tana dhiisa manaama kanarraas tuttuqaa wal kaasa wallaalummaa keessan ummataaf of ibsa fuullee teessan harcaasaa dhiifama gaafachuudhaaf qoma teessan bal'isa kana ta'uu baannaan ammoo qubeerratti maaltu wal dhiisa naamiti kan jedhe oromoo guututu waan kana haasaarra gurratti si calawu ish wallaan oromoota nagaallee gaafachuun fedhu gizee na aarsan qoy qubeen kullee maal isin goote moo maqaa kiyya waan taateefi sila maqaa kiyya baatee maqaa ishaa maqaa wayizarret taate silaa qaada fudhattan Titi. dhaan ammaan tana qubee nyaa godhuudhaaf qubee nyaan akkana akka taphamte jechuudha sadi katabdeet ulee takka xiqqoo bira keessee ulee takka dheertuu bira keessa nyaataati jechuudha si galtee paa godhuudhaaf ammoo taphaa tanan beeku Akka urjii fakkaatee badhu. haa kana dheereessitee kana akka waan kursiin lafa keessa kursii fakkaatti miila tokko qofa qabdi garuu miila tokko qofa qabdi kuni qaadhansa yaada lakki yaada yaanqaa fakkaatti kana bareeda yaanqaa fakkaatti giseen mana namaa barreessu isa keessaa namaa barreessan amma garaa dabdaabbee walii qadhabuun hafta miseejii walii arguun Duratti kan waallachaa gaa. Namni akkuma ja'a fedha isaatu leenjise miti bara. Bakka garaagaraatti Oromiyaa keessatti daa'imman kana barachaa jiru sinittan hima. Akka guutuu biyyaatti dhiyaachuuf deema kun. Konfereensii yuunivarsiitii 18 hammachiisetutti qophaa'aa jira. Kompiitaraa wajjin wal dubbiseera eeyyee isa kanaa wajjin wal dubbiseera eeyyee IPA'tti galmaa'uuf deema eeyyee. maqaa fuulleen jeeni fuullee jechuun Fuullee Yusuf jechuudha. Fuullee Yusuf tana baantana boo'isin. waan mataa kee keessa jiru xalayaa gubbatti kuuluu ifumaa birra na godhe amma maastarasa ifumaa irra na godhe wallaahi billaahi rakkadhe barnoota kanaa wallaahi amma tana maqaa kiyyaan irraa jijjiiroon bakka maqaa kiyyaan jijjiiree si kaatee ana nakaa asirraa maqaa kiyyaan godhuu ittiin cinqamu wallaahi billaahi akkana warrisiisuudhaaf hin cinqamu. Baasanii Feesbuukii irraa akka arginetti immoo feesbuukiin irratti wanta yaada nutti dhaga'ame ibsaa turre amma yeroo laallu immoo wanta deemaa jiru waan namatti tolu miti. Amma yoonaatti kan eegaa turre warri ogummaa kana irratti qabanu warra akka gaazexeessummaa warri miidiyaa qabanu dhageettii qabanu nama biratti gaaffii gaafachuudhaaf illee bilchina qabanu waan kana isiniin dhiyeessanii isiniin affeeranii dhugaa jiru uummanni akka baruun godhanne eegaa turre homtuun jiru eegnee daddalu. Warri jirus kophaatti haasofsiisa galgala ibsaa Yuunivarsiitii Wallaggaa kanatti fakkaata. Oduu wayii irratti dhaga'een ture. Kana dura Piroofeesar Fedhasaanii qorannoo farqaa qabaatan akka dhiyeessanii fi deeggarsa barbaachisuun goona maal waan jedhu wanti maxxansee ture. Kana dura jechuudha. Edammoo nuti waan beeknu qabnu harka keessaan qabnu seeraaf dhiyeessinaa maal jedhanii ani hoogganaa yuunivarsiitii ta'eedhaa fi aktivistiidha ta'ee beeku haasaadhuma hooggansa dhaabbata guddaa kanarraa eegamu wayii miti. Kanaaf wanti kun garamitti adeemaa jiranaa jennee gaafa laalu nutti hin tolle. Asirratti silaa an akka yaada kootiitti nama miidiyaas miti jechuun nama gaaffii nama gaafachuun tarbiyyuu gochuudhaaf illee
beekumsa gahaa qabu miti garuu amma natti dhaga'amu immoo osoo namoonni amma waan kana irratti dubbatanii fi maqaan dhaamu asirratti argamanii asirratti gaafan jedhu laayifii barbaadan mana isaaniitti isa ta'u asitti tariigaa jechuun gabatee keenyatti irra taafaa warri jedhanii yaadan jiraachuu danda'a. Miidiyaa gurguddaa yoo ta'e alatti utuu waa tokko jedhanii natti tola ture. Kanammoo afaan keenyarraa utuu bakka tokkotti nu dhiyeessitanii nutti tola. Jarri dhufuu baatanuus isiniin hordoftootuma amma jiran duratti gaaffii gaggabaabduu wayiin isin gaafachuu barbaada. Gaafichis maalidha? Dhimma qubee fuullee jedhamu kanaa wajjiniin kan harka keessaa qabu Piroofeesar Fedhasaadha. Waan kana irratti deeggarsa kan gochaa jiru Piroofeesar Fedhasaadha. Jedhamee yeroo dubbatamu ilaalaan ture namoota gurguddaadhaas. Ani akkan beekutti qorannoo akka isin gootanudha. Dhimma afaan Oromoo irratti hojii guddaa isin hojjechaa turtanis nan beeka amma tokko. Kanaaf dhimmi qubee fuulleetii fi qorannoo keessanii maaltu walittidha? Qorannoo dhumtii fi garaagarummaan qorannootiif wanta amma deemaa jiru kana immoo maali jechuun amma qorannoon wanta akkasitti callifamee qoratameetuma uummatatti kennamu yookaan uummatatti fe'amu wayii natti hin fakkaatu anaan. Isa kana irratti ibsa akka gootan hin barbaada. Kan biraan dhimma seeraa fa'aa dhiyaatanuu waan jedhu wayii dubbatee ture Yuunivarsiitii Wallaggaa. Isa sana irratti boodatti deebina. Mee waa'ee fuullee kanaa wajjiniin isinii maaltu walittidha? Ulfaadhuu dhiifaman gaafadha bakka hin jiru ibsaan badee jira kanaaf bilbilli koollee ibsaa baay'een qabu kanaaf ifi sirrii miti hundaafuu sagalee koo hin dhaga'u waan ta'eef waan hin dubbadhu akka dhaggeeffatani kabajaan affeera. Egaa ani amma guyyaa irratti feesbuukii koo irratti homaan barreessine sababni isaa maaliif jettee yoo na gaafattee silaa waan feesbuukii irratti dhiyaatu miti kan hin hojjedhe. Feesbuukii irratti dhiyeessuuf miti inumaayyuu waan silaa hawaasatti dhiyaatu miti jechuudha. Hawaasatti dhiyaata osoo hin taane hayyootatti dhiyaata. Jalqaba irratti ani qorannoon hojjedhe obboleessa koo qorannoo na dhaggeeffadhaa sirriitti waan an dubbadhu tarii waan an dubbadhu nama baay'eef galuu dhiisuu danda'a. Sababni isaa namoonni miira aarii keessa jiru waan ta'eef waan ani difeendi gochuuf dubbadhu fakkaachuu danda'a. Garuu waraqaan qorannoo koo isaan hirka jiraa jechuudha. Bakka baay'ee waan jiruuf argachuu danda'u. Dhugaa isaa achi ilaaluu danda'u. Ani waggaa lamaan kana dura Oromiyaa bakka adda addaa keessatti namoonni utuu isaan qubee haaraa barataniin arge. Fuullee kana qofa sitti hin fakkaatin. Qubee 9tu uumamee jira. Qubee 9 kan ishee Bakirii dabalatee qubee haarawaa 9tu uumamee jira. Namni uume hundiyyuu immoo barsiifataa jira. Inni kaan yuutuubiitti fayyadamee, inni kaan teelegiraamiitti fayyadamee waan adda addaatti fayyadamee, inni kaan immoo qaamaan leenjii kennaa jira. Waan dhimma afaan Oromoo kana yeroo baay'ee asuma fuula miidiyaa irratti dubbadhuuf immoo namoonni gara kootti iskiriinshoot godhanii barreessanii ergu maali kunii jedheen gaafadha. Yeroo kanan gaaffii keessa galee waan 3-4 yeroon argu. Maal wayyaree kanaafuu mee gara qorannoottan fida jedheen namoota dhimmi ilaallatu akkana quunnamsiisan godhee jechuudha. Namooti dhimmi ilaallatu yeroo na quunnaman utuma lakkaa'uun nama 7 ga'e. Utuma lakkaa'uun nama 8, utuma lakkaa'uun nama 9. Utuma lakkaa'uun nama 8, utuma lakkaa'uun nama 9. Amma baan qofti sagaleen baa jennu kun leeterii yookaan alfaabeetii kan jennu kana 9 qabdii jechuudha. Haaraa kan ilmaan Oromoo uuman na
dhaggeeffadhaa. Warri kana uuman Arsii keessa jiru, Boorana keessa jiru, Baalee keessa jiru, akka bakka dhalootaa yoo ilaalle jechuukooti. Jimmaadhaallee namni kana yaalee jira. Iddoo adda addaati yaalu jechuudha. Warri yaalan kunoo miinsi argatan hundaan, kallattii isaanii mijate hundaan maal godhu seetanii hin barsiisu uummata. Namoonni barreessuuf dubbisuu danda'aa jiru jechaadha. Kun maaliif ta'ee jettee yoo na gaafatte, namni tokko waan ta'e tokko yoo uume waan sana irratti yaalii geggeessa. Fakkeenyaaf namni qoricha uume tokko hantuutatti yaalii geggeessa. Bineensota biraa irratti waan nama intini namaa kana qabu duukaa yaalii geggeesseetu qorichi sun hin deemsisa moo hin deemsisu kan jedhu laala. Kanaaf jarri sana uuman barsiisanii akkam namaa galtii namni akkamitti ilaala jechuu danda'u. Namni akkamitti waan kana ilaalaa, namni yeroo waan haaraa tokko uumu hin dhiphata beektaa? Naa fudhatama moo waan kana nama biratti fudhatama argata moo hin dhiisa jedhee. Kanaaf barsiisaa jiru isaan. Amma yoo barbaadde waasaappiidhaan siin ergaati asitti fuutee poosti gochuu dandeessa. Namoota barsiisaa jira yoo xinnaate namni 4 ammayyuu barsiisaa jiru jechuudha yuutuubii irraa iddoo adda addaarraa. Waan barsiifamaa jiru kan ammoo seera qabsiisuun dirqama. Ogeessi faarmaasii tokko qorichi appruuv hin taane wayii qorichi appruuv hin taane namootaaf kennamaa jira yoo ta'e, qorichi sun gara qorannootti akka darbuuf gaafata malee namicha qoricha baase sanarratti tarkaanfii biraa fudhata miti. Dhaqee ogeessa faarmaasiiti waan ta'eef qorichi haaraan argameera kun laaboraatoorii galee qoratamuu qaba jedhee qoratee kan dhiyeessu ogeessa faarmaasiiti jechuudha. Ani immoo ogeessa afaaniiti. Akkan itti ogeessa afaanii ta'uu isinitti himaa. Yeroon fookiloorii baradhee waan afaan Oromoo wajjin wal qabatu gara koorsii 5 baradheera. Waan silaamma jedhu kana duukaa wal qabatu. Yeroon Finfinnee dhufee digirii 2ffaa baradhu immoo inumaa afaan Oromoon galee jechuudha. Kanaaf koorsiin baradhe hunduu kana na deeggara. Yeroon digirii 3ffaa galullee koorsii afaan Oromoo wal qabatu waa hedduun baradhe waan 3, 4, 5 baradhe jechuudha. Kanaaf waan afaan Oromoo koorsii 15 ol baradheeraan. Kanaaf kana qorachuuf dirqaman qaba. Karaan ittiin ilaalu immoo sooshiyo linguistiksiidha. Karaa ittiin qooqaa hawaasaatiin inni ilaala. Kanaaf ragaa jiran walitti qabadhee ragaalee namoota hundaa walitti qabadhee gara qorannootti galuu murteessee jechuudha. Isa haala ulfaataa keessa taa'ee waan kana hojjedha. Akkamitti sii mijata tarii kana hojjechuu yoo jette bakkee deemuu nan barbaachisu teelegiraamiidhaan naa ergama bakka jiru nan argadhaa. Dookimentii isaanii walitti qabachuu jalqabeen namoota 7 irraa dookimentii fudhadhe. Achi keessaa egaa akkuma nama kan biraa harkaa fudhadhe maastera san hirkaas dookimentii fudhadhe jechuudha. Dookimentiin immoo yeroo sii kennamu wal caala. Namni baay'ee cimsee irratti hojjete jira. Namni baay'ee cimsee irratti hojjetes namni suutuma irratti hojjechaa jiru jira. Kanaaf baay'een isaanii kompiitaraan waliin dubbisiifne hammayyuu waraqaa irratti barreessanii barsiisaa jiru. Gabatee gurraacha irratti barreessanii barsiisaa jiru. Kaan isaanii immoo kompiitaraan wal dubbiseera, kan kompiitaraan wal dubbises jira, kan teekinooloojii wajjin wal arges jira jechuudha. Kanaaf horee waan kana wal bira qabee madaaluutu narra jira. Kanaaf qorannoo hojjedheen waan hunda isaa ilaaleen faayidaa
maalii qaba miidhaa maalii qaba kan jedhu ilaaleen qorannoo koo diraaftii jalqabaa fudhadhee tan egaa dhimma maatiif yeroon gara yuunivarsiitii Wallaggaa deemu dipaartimentii afaan Oromoo dhaqe. Dirqamni ani qabu waan an qoradhe kana ogeessa afaanii agarsiisu waan hin qabuuf. Achumaan naannoo dipaartimentii afaan Oromootti waan kana kan dhiyeessuuf naaf fayyamanii jechuudha. Amma yuunivarsiitii Wallaggaa kallattiidhaan kana yuunivarsiitii sin gaafanne wanni kun waan muummee wajjin haasa'edha jechuudha. Achitti muummee afaan Oromoo wajjin haasa'e muummeen afaan Oromoo sadarkaa kolleejjii irratti akka dhiyaatu godhee namoonni afaan Ingilizii barsiisanis hin seenanii namoonni joornaalizimii barsiisanis hin seenanii ijoolleen PhD baratanis hin seenanii warri afaan Oromoo barsiisanis muraasni isaanii seenaniitu dhaggeeffatanii jechuudha. Yeroo dhaggeeffatanii wanti ani dubbadhu kun waan haaraa waan jira jedhee namni yaadu waan hin jirreef wanta siifachuu namni beeku waan hin jirreef xiqqoo akka waan hin laayinii biraarra deemaa jiru yookaan akka waan hin ergama wayii qabadhee deemuutti namoonni fudhatanii jechuudha. Egaa ani qorannoon hojjedhe obboleessa ko. Qubee hin uumne, qubee hin jijjiirreen. Waan anaasee immoo viidiyoo na deemaa jiru irraa arguu dandeessu jechuudha. Yerooni ani hayyoonni ilaalanii jedhe malee qubee hin jijjiirree. Ani qubee hin barsiifne. Anaan asiin socho'uu yoo jettan illee warri barsiifataa uma jiru. Garuu kanatu seera qabachuu qaba waan ta'eef hayyoonni irratti dubbachuu qabu jedhe.